Yaa Waaqayyo kana ati kiristaana godhi. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii irraa guyyaa irraa erga gabaabduu isinii qabadheen jira hamma dhumaatti dhaggeeffadhaan dhaamsa gooti. Guyyaa tokko namicha tokkotu jira. Namichi kunis guyyaa sanbataatiin kan inni ka'ee gara adamoo deemu. Yeroo gara adamoo deemu kanattis innis bosona keessa olii gad-deeme wanta barbaadu sana barbaadaa ture. Yeroo dheeraa booddee innis utuu bosona keessa deemaa jiru leenci tokko itti dhufe. Innis faana fiiguu jalqabe. Yeroo kana innis lubbuudhaaf baqata lubbuuf of oolchuudhaaf yaalinni hin goone hin jiru. Kanarraa kan ka'e baqachaa jiru mukti tokko xalaafeeti kan inni isaa kuffise. Yeroo inni xalaafamee kufu sanatti akka malee kufee ture lafatti yommuu kufu innis akka jedhee Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqa ati leenca kana kiristaana godhi jedhee ture kan inni kadhate. Yeroo kana inni kun leenci kunis fiigaa dhufee naannoo dhiyaachaa jira. Yeroo kanarraa kan ka'e innis namni sun ammas irra deebi'ee yaa Waaqa ati leenca kana kiristaana godhi. Maqaa Yesuusin ameen jedhee gaafa ol jedhu leencis harkasaa ol qabatee harkasaa walitti qabee yaa Waaqi galanni siif haa ta'u waan naaf kennite kana eebbisi naaf kenni maqaa Yesuusin ameen jedheetu kadhatee innis gara namicha sana nyaachuutti fufee jechuudha. Maal isiniin jechuun barbaade al takkicha waan kadhannuu fi waan goonuu hin beeknu waan kadhachuu qabnu dhiisni waa biraa kadhanna. Ergaa kanarraa maal hubannaa? Kadhannu waan barbaannu adda baafachuun barbaachisaa akka ta'e ergaa kanarraa kan hubannu. Isa malee yeroo baay'ee waan ofii keenya waan yaada keenya barbaannu osoo hin taane jaalala Waaqayyoo kadhachuu akka nuti qabnu waan fedha Waaqayyoo kadhachuu akka qabnu akka namichi kun otoo kadhachuu kan inni qabu ture maal jechuu qaba akka keessanitti akka koottis ta'e yaa Waaqatti na oolchi jedhee kadhachuu qaba. Bineensi kun akkana na oolchi jechuu qaba. Inni garuu yaa Waaqatti leenca kana maal godhi kiristaana godhi jedhee kadhate. Innis leenci sunis ol jedhee yaa Waaqi waan naaf kennite kan eebbisi naaf kenni jechuun isaa maalinni kadhannaa namni sababa wallaaliidhaaf waan godhu kadhatu waan wallaaliidhaaf innis nyaatamuu isaaf ta'e jechuudha. Ergaa keenya kanarraa haala maal birattuu koomenti jalanuuf ka'a yaadaaf qiiqa kan qabu jaates koomenti jalanuuf ka'a akkasuma tiiktookii keenya keenan daanyee ofishaal akkasumas yuutuubii keenan daanyee ofishaal kan jedhu sabiskiraayib sheer gochuu dagatinaa. Bye.